Kamera kami je no dame. Kami matarate. Kamera kami okon je kamera lama pure si kyo ni. Itti no se kebo. Hayya kan mo denga dasa ni gani okon je tanje ne. Mana ya am tanje. Indu patin nan dawo je ni sa fa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota fi kabajamtoota dachee tuuba obboleeyyan kiyya akkuma gartee isin achirraa dararamaa turtanitti dacheen kun nama yeroo jalqabaatiif gartee na wajjin rakkooti gartee na duuba mana kiyya qooddataa ture. Obboleeyyan kiyya gaa dachee tuuba anaatu asitti yaame mana kiyyatti manni kun mana kiyya viidiyoo tana yuutuuba isarra kaa'uudhaa deemna. Warra gartee hordoftoota isaatiif galata galchuudhaafin isa yaamee jechuudha. Isaafis galata galchuudhaaf hordoftoota isa jala jirus viidiyoo gartee inni maxxansiisan irratti hordoftoota isaa nama hedduu agartee du'aa hin godhuun arge. Isiniif galata galchuudhaaf asitti dacheetu yaamee viidiyoo tan akka inni narraa maratu godhe obboleeyyan kiyya. Tanaaf obboleeyyan kiyya rabbi umrii isin haa dheeressu, rabbi fayyaa isin haa kennu, rabbi riskii gurguddoo isinitti haa kennu, rabbi warra biyya namaa jirus riskii gurguddoodhaan hara biyya keessanii isin haa galchu, rabbi gabrummaarraa isin haa baasu. Rabbiin gartee akka naaf dhaabbattan kanatti rabbi isiniif haa dhaabbatu. Obboleeyyan kiyya rabbiin ni danda'a gartee guddoo isiniif irraa qabne isinitti haa kennu. Rabbiin jaalala gartee akkana jaalattanii tana walitti gartee Oromoo guutuudhaaf haa kennu. Rabbiin gartee roorroo akka anarraa baasee tana Oromoo jiru hundarraa rabbi haa baasu. Rakkoo akkana keessaa baasee tana Oromoo hundarraa rabbi haa baasu. Dachee kiyyatillee hedduu takka galatoomi asumaan warreen arrasitti siyaame gartee hordoftoota kan keessan galatoonfatuudhaafin akka gartee hordoftoonni kan keessun gammachuu gartee isaan arra gammadan kana anilleen akka isaanitti gammadan viidiyoo gartee yuutuuba hordarratti kaayatiin jira waraabeetiin jira. Tanaaf chaanaala kee kanarratti viidiyoo waraabee akka hordoftoonni kan keessun galata isaan qaban san ibsatuuf dhala mana keessatti siyaame dachee akkam jettati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya harree isitti argamtaan kunoo gololchaawwan bireettiin argama. Isaan gaafachuudhaaf dhufee amma durallee mana isaa dhufeetiin viidiyoo isaan laaluuf dhufee viidiyoo isaaniif maree deeme. Egaa obboleeyyan kiyya baga gammaddaniin jaan asumaanuu isaas niin galateeffadha. Namni galata namaa hin beekne galata rabbiitis hin beeku ani hedduun si galateeffadha kan machuu fayyadiifu. Awwa galatoomna jechuudha. Ammaan galata qabaa miti namni si duuna duubaa gartee maallaqallee gartee viidiyoo maree zaahiraan gartee waan ragaaraa takka lafa kaayee lafaa qabu si ammaan si godhee miti garuu si qofaa miti Oromoon hedduudha. Oromoon akkanuma Oromoon jaalala qabdi. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbi nu haa jiraachifu. Katanaa olii walii goona booshaa. Katanaa olii walii goona. Anillee gaa waan isin godhu rabbiin hin beeku waan rabbiin gartee rakkoo isinitti fidini. Rabbi isinitti haa bal'isu man jaan. Maaliif jennaan? Walumaan isin rakkattanii rakkoota isin rakkattanii rabbi isin haa rakkisu gartee akkana rakkadhe kanatti rabbi isin rakkiseetin rakkoo san isin bira dhaabbadhee galata keessan galcharra rabbi isin rakkisin jechuu irra jaala. Maaliif isinuu haga kiyya kanattuu haga rakkattan arge. Aadoo deebee isin rakkattanii isin wajji dararamurra wallaahi Oromooti rabbiin isin rakkisin bakka jirtanitti isinitti haa bal'isu hagartee harka nama gabrummaa nama jala dalagaa jirus rabbii gartee gabrummaa namaa dalagurraa rabbi haa baasu rabbiin riskii fi itti kennee waan ifi warra dalagatu rabbi haa godhu. Aboo Oromooti yoo horaa bakka heddummaan hamaa isaa qabaannu nuti ilaala Oromoon hayyuus akkasuma qabnu wallaalaas ni qabnu wallaalaa keenyaas rabbi karaa beekaatti haa jijjiiru. Egaa heddumminni keenyaas faayidaa qabaachuu qiyya. Amma nam tokko Oromoo dhokmata. Nuti Oromoon akka namarre amma sanuma caalaa rabbii tokko nu haa godhu. Rabbi tokko nu haa godhu. Wanni guddaan tokkummaadha. Tokkummaa osoo janiiti hayyoonni keenya meeqa nurraa dhumee jira, artistoonni keenya nurraa dhumee jira. Rabbi tokko nu haa godhu. Egaa akka magaalaa kana wajjin jirrutti nuti namni cinaan tokko hamaadha, cinaan tokko gaariidha. Rabbi tokko nu haa godhu asuma keessattuu kunoo numaatu wal miidhaa deemaa jira irraan tana. Obboleessa kiyya baga gammaddee jechuudhaaniifin bira dhufee na yaame egaa ani waan hin juun qabu kana na galateeffatu isaa akkana yuutubaroonni as keessa jiru inni galateeffatu isaa hedduun gammada na qaanfachiise dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Wardaamee maal jetta gammachuun maal fakkaatti? Wallahi haalan hin gammadee haalan hin galatoonfadha Oromoo hunda isinillee haalan isin galatoonfadha gammachuu guddoo natti dhagame wallahi haalan hin gammade jechuudha. An dhugaa dabbii guyyaa inni dubbee viidiyoo isin gadhiiftan booyuun gahe. Maal inni irraa bu'e? Shuu keessa nan gammadee nan rifadha. Hoggaa ati teessee haasawutti hoggaaniif inni bihee. Salaam ta'uun gaafanne kalmatti hin ta'a waan kanan ta'e wallahi. Walla akka tokkoon tattee akka nama du'ee galee ta'u. Akkasuman ta'e. Anamma gololcha akkuma waan du'ee galeetti hin bakka buusi. Waan rifadheetu. Du'eetuma galee waan argitu namni ta'e. Du'eetuma galee maaliif? Sila akka isaan ajjeesan zaaluu. Rasaasni yidiin abbaa sadii. Yidii abbaa sadii shukutii asirratti na gubbarra dhaalla. Na gidaaratti jechuudha. Rabbisu ta'e. Mataa kiyyaraan. Mataa kiyyaraan akkatti abbaa sadii gidaarratti yoo
bul narratti Si sodaachisuuf immoo ofiisan. Aboo akkas hin beekne rabbi beeka. Jarri yoon asosoo nama dhawutee osoo manni barumata bifti isaaniitu barumata sana gaafa as baasanii gartaa. Isaan kun midhaan gartee yookaan midhaan ammaa gartee midhaan kanuma jiru kana fayidaa jiru kana. Kanaa miti ijoolleen badduun gartee akkatti farshoo sakaraa deemu. Oromuma. Aboo Oromoo afaan Oromoo haasatu ijoolleen. Arabaa hojjetu. Mee waan jiru Arabaa hojjetaniitu. Gibbii Arabaa ta'e ga'uusan. Ummatuma dhaggeeffatu ummata gibbii isaanii Arabaa ta'e ga'a ummanni immoo warruma gartee dallaala jee karaa kana gartee Abdul Qawi duraan gartee haala namarraa buusaa ture karaa baraa baanii ummatuma sani. Arabaa hojjetanii nama. Arabaa wajji. Arabaa eegas karaa. Wanni sanas keessa illee ni jechuun wanni akka Abdul Qawi nama godhaa ture sana. Magaalota kana keessa irtii uumite bu'ate biyya tana Arabbii isin baasuu jira bara. Waa fufan qabu. Namni kati dhabama ta'uu kun as keessa bara. Ijaaranii si keessan ijaaranii achi baasan amma gibbii san dhaquun deebi'u hin beeku ijoollee tana baasisuu ta'a. Aadeen wantoota si keessan ijaaranii si fidan. Akkuma namni dachi jira seebarsee. Dachuma jala bakka tana dhaqee beeku namummaa asii ol ka'eetu ma jedhu muunfatee gad deebi'es bakka tana. Mee wayii si gaafadha. Asumaa ka'uu ni bargee asumatti deebi'uu ni bargee. Yaa godhu laalee ceha jedhamu si gaafadha. Anamoonni siin gaafadha jee dhufee qabaa'u. Mee akkamitti harkaa baati? Akkamitti harkaa ba'e viidiyoo dabartee irratti illee haasa'eetu jira qabatamallee viidiyoo waraabee jira. Akkaataa itti michiyyoo akkas gootee mana siitti dhufte saniin dinqisiifadhe mee ani viidiyoo waan ilaalee miti. Afaanumaan addanaa baasi kan akkin itti harkaa ba'e viidiyoo tamanaatiin waraabe malee keessa silaafisi taachii yana fidan isaan na waraabne maaliif biiftuu siin jantuun achitti naa bilbilu turte achitti viidiyoo takka ifan ba'ee wargeetiin jira tasiin gartee bilbilee taanee irratti boo'ee takka na dhukkubeetiin akka malee yeroo sanitti rakkatutti jira ummanni sun intuminaa kaisiin jettuuni na tuman akka hin dhagaamnetti telefoona ifii natti as qabanii beeyte telefoona achi qabanii qaana godhanii beeyta. Akkasitti ifirraa bu'e yeroo takka beekte garaan na hammaate waan keessa jiru sanii fi ammas uummata afaan kiyya dubbatu kanaatu na boochise. Uummata afaan kiyya dubbatu uummata kaleessaan gartee isaaniif hin dubbadda jee miidiyaa kiyyarratti isaanii itti lallabaa ture afaan na goggogaa ture. Sanarraa afaan kiyya dubbataa na cafa kan jeetin garuu Oromoon bal'oodha argeetin jira isaan sun Oromeedha malee Oromoodhaa miti Oromoo jechuun tagartee alarraa gartee naa bu'aa jirtu tana tuun ammas isin warra naa jecha rakkatee as mana kiyya dhufee ilmaa kiyya gargaaraa ture. Akkasiiti akkasitti maal ture beekta yeroo achirraa ba'u yeroo achitti natuma sanis kaameraan irraa maru jirra. Kaameraan irraa maru biiftuu qofaa ifa manatti nagalchee naa akkatti na dhukkubee sosoo hin dandeenye kaameraan irraa mare. Amma isa garaadhaan hin banne. Kaameraan irraa marte garuu kaameraa maru bagana irraa marte Oromooti jallee bagana garte waan keessa ture. Silaa garte humaan taane naan janiiyu mana sitti naa garte cafaqamee dhiinno kun hundi mana balleessee dhiiga funyaanii bara yeroo san dhiiga jiidhaa bara uleen irraa fuudhanii na fidanii boksiidha dhufanii kunummoo kun boksiidha laa kun boksiidha. Amma ismaatu silaa ismaa si baasa qaama silaa arma jaalatuyi. Biiftuun maali biiftuun bara laafee jirattee manatti galfatte malee na baasuudhaa miti yoo na rinci ammas achitti na deebiti yoo na gartee harka kan nuti. Yoo harka kan nuti achitti na deebiti ammas. Ati harka kan niteeti atuwaaltee shuggutii san fudhattee. Anamma laale siin akka jette fidaadhaa natti. Harka kan jira maal jennaani fidaadhaa natti jetteen jechuudha. Anaaf beeka. Najjeesanii na tumuu jiranii akkana jennaaniini fidaadhaa jetteen. Akkasitti fuudhanii biratti nagalchanii jechuudha. Yeroo fuudhanii biratti nagalchan haamallee nageessite. Kamisa illee qabu kamisa Jaappoonii qal'aa jalaa kan ofaan deemaa kunuu qadiinni dirgiin godhe tishertii tokko adii tokko achumaanatti kan ta'e bursa tokko sanan darbeessan illeedha. Si harkee bara. Tishertii sana achiinatti keessee haakama nageessite tishertii sanatti keessee na fidde hoggaa manatti na deebifte viidiyoo lammataa narraa waraabte. Viidiyoo kaameraa achi kaattee harkaata godhuu hin danda'u miti kaameraa achi kaattee akkasitti viidiyoo narraa waraabde viidiyoo kaameraa haakama kaattee haakama nageessite na fidde mana haakamatti kaameraa narraa marre. Manatti sirriirra na ciibsite battaaneen si kannaa maal kumbula ciibsite kannaa maal jette inumaa achumattuu gaan miciyyoon gartee naa laafaa kanaa waan biraan nana guuteemtu taate tirarratti halata biraa akkasitti battaaneen si kannaa maal jette laan jeeni sanbooda shuggutii duraanumaa'u na biratti horsiisite siin. Si amante hasii ta'u. Mahaddaa laa jechuun maan fidatteeti. Ayyee. Jechuun bar nama kana godha fayyadee fudhateeti. Dadhabdee jirta beeyti. Dadhabuu osoo hin ta'in na argee jira maalummaa kiyya nan dhiise gartee ganaa kana daran na harka kannaadha. Harka kannaadha isin. Harka kannuudhaa miti guyyuma deeman harka kannaan. Ayyee. Hagan addunyaarra jiru nama tattaafate. Akkasitti shugguxiina jirti san booda ijoollatti bilbiliin jeen. Sin fuudha. Ijoollatti nu bilbiliin jeen. Waan hundaa jameetiin jira na argadhu ifii fotu fuula kee dhabdee jirta fuulli keetti gubatee jira fuulli nuu boodarra hoggan gartee addeebee laalu
dawaa takka biyyoota kaatu Dubaay irraa suuraa haaseen arge dawaa san itti goggootee jirti agalatomtu Oromoo tana rabbi haa jiraachisu namu heddummina kullaan barumsa adda addaa qaba namu akkasitti dawaa san argite dawaa san itti kanne michiyyoo gurraachumni duraan akkatti beeyta bakka tanaafi bakka tana akkatti gubatee qallattee jirti amma sanumallee hordoftoota duratti irraa fuudhatiin fuulumesii uffataa kanaa haa argan jennaan diddee laan agarsiin jette haraama jedhin firraa dhiise. Akkasumas ati gara laafii jirtaa jechuudha. Jechuun bar nama dhiiga sobaasa daanoo baasa jira. Laa bar isaan isiin mujrummaa irra dalaytu malee mujrummaa irratti dalagu waran haquma isiisan wardaan raabadhu yaa malee. Ammas wanni isii cafaquu barbaadu wanni isii gartee isiin akka halaakamtu barbaadu fa wardaa harkatti mushina harkatti osoo hin ta'in dhalaa akkasii harkatti akka halaakamtu barbaadu. Hordoftoota fi kabajamtootatu boo'ee nama isii isaan nama tokkicha kan nama miliyoona jira kana boochise boo'uudha qaba. Dirqama fuula isaanii duratti boo'uu qabu. Nam murteessa kana nam murteessa. Warda akkuma inni joolee taate. Akkanuma nama murteessan jedhan kana dhaba fedhu yuutuubni kun dhabamaa ta'u fedhu yuutuubni kiyya kun dhabamaa ta'u nje irratti viidiyoo waraabee murteesse wanni godhu. Yoo qaceeluu mala. Qaceeluu sirraa ammas yoo qaceelteeti qaceeluu sirraa jaan qabnu qaceeluu sirraa jaan qabnu akkasii sanboota gaafiddee nama keessee akkuma gaa viidiyoo agartee sanitti bilbilee naan hin bilbiluu wardatti naa bilbilin jeena jee. Hayyee. Wardatti bilbilee naan jaartii gartee. Haa dhuftee asitti imma haana jeesuuf deemta. Haana gubduuf deemta duraan na gubde. Mana keetitti si gubde obboleetti yaa ukkatti garaan jabaatini rakkoon tun nama dabartii gartee tani jiruun tun ni jijjiiramti yeroo deemani tani nama keessa ture sun ani fayyaa qabne kun nam fayya. Naa bilbilin jee yaa. Kadhatti. Na kadhadhe. Dhiiraanii kun obboleessa dhiiraan qabdu maakatti garaan jabaatan jeeni ni didde. Haaya. Asuma kanaas asuma bultaa hin deemtu bilbila si bilbilu maal naa jettee jechuudha. Haga fayyitu asumatti si fayyisaa wallaanii asumatti mana waanatti. Hangasuma yaala Sukudii duraanu harkaan tuttuqu jira kan. Harkaan qaqqabatu jira. Harki asii siidhaadha. Harki bara faashadha. Kanuma maa wanni inni dhosse. Kun faashadha bara madaa kattaani namuree beekte. Akkanumatti achi jedhaman gaayiroo san fa'a inni bara ammaa alhamdulillah. Suutumatti fuudhee itti nyaachifadhe. Qabi jettee. Yaa'uun dhaalle jedhin dhalaa dha'uun gootummaan taatu. Aboo dhahi isin jedhi bar viidiyoo gubbatti. Dhalaa dha'uun gootummaan taatu jedhuman bar harki kun akkati kirkirna ja'a. Naa jira san cafa qabe. Harki kun akkati kirkirna ja'a. Nan kan harkaan dhamin maali dubbadha. Akkana goonni keenya ilaalla jala dhufaniiti. Akkana beeyna kuma dhiira jedhanii bara akkana si gala deemfatanii. Oromoon goota wanaa qofaa miti Oromoon hundumaa goota. Akkasitti itti nyaachifadhee itti qabe udaan firra buute sanboota. Dawwaleettee namni. Dawwaleettee akkata hirriftee qaate. Haya. Nan dawwalattee ni dawwaltee hootettee ni micaa. Jaraanii jala silaamaan akka kabaltee san. Micaa la micaa kanuma yeroo san na fide san gartee. Kanuma yeroo duraa viidiyoo duraa irratti na fidee godhasiin haa qaban keessi. Isanitti bilbilte. Haya. Hootu jeeni makiina dhaqabanii midire kiyyaan tokkichisan tokko baa dhufe. Haya. Maallaqa fuudhuudha. Hogganni tokko baa dhufe. Achiraan of seenee miti. Isumatti shukutii qabee ulaa irraa bane jeen oofe. Dafee ni harkaa bara. Dafee. Dhaqxeetuma ulaa isiin irraa bantee hogganni mataa alkaa. Addumaratti qabe. Kaamera ulaa jala taa miti. Kaamera inni jige jeeniin tafi kaamera qabe. Kaamera qabe jeen ootame. Qabe matarratti. Kaamera qabe hoggan jeen kaamera lafaa fuudhee siqe olii ittiin ol siqe moo. Hayyaa kanuma dheengaddaa sani gaanii akkam jettan jeen. Maana yaamta jeen. Hin dubbatin. Nan dhaawu jeen isa sanfaa. Inu gara laaftaa hooti. Habaayira laa. Natee ifi kana osoo hin ta'e wayii firraa eeguu qabda. Wanni ati firraa eeguu qabda. Wanni heera namaa yoo cabsite heera rabbii cabsuun qabdu. Lubbuu tana rabbiitu baasa malee lubbuu baasuun qabdu ati. Habaayira sitta. Sigalee rabbiin guyyaa boru itti deemsi lubbuu tana jeessi darara. Xiqqii san hundaa maal godhaa xiqqii san hundaa maal godhaa akkasii isa immoo aanan waa turaan taa'u. Dhawullee maaddooti gidaara inni dheesanillee dha'u maaddu. Barallee naasuma. Laa sejjeese baranni. Ati bar ati qabriira isaa deebitee. Baga rabbisi deebisee. Rabbi na baase alhamdulillah gaa'ee takkasiiti gaa'ee. Huma wanni dabarte rabbi nutti deebisin jannata chee keenya gaa'ee. Baga gammaddee ammaan tana ani mucoo takka niin galateeffadha. Egaa hordoftoota keenya keessa mucoon takkasii jedhu amantiidhaan dhuftee kee dhiira akka gololchaa kana yoo rabbiin nu heddommeesse maal qabeetti. Obboleettii xiyya hedduudha dhiirti. Akkanaa asin bayini malee leenca meeqa qabna. Meeqaa dhabnee si meeqaa jira. Takka ta'eeti tanarraa obboleettii xiyya takkas jette tan takka ta'eeti siitu goota isintu goota isinirraa dhalan. Alaalee teenya goota. Dhiiran faarsina nuti waayidaan qabnu isintu goota isinirraa dhalani nuti isintu goota ummata goota dhalaan gartee. Hayyuu kan hundi dhalaa fide isinumaa fide. Hamaa sanii dhalumaa fide. Waraana shaneedha jedhanii goota keessatti adamsanii gartee mootummaa wanni godhee taa'u. Sanis dhalumaa fide. Eenyu keessa jira dhalaan akka jirutti.
isin tu goota isin irraa dhaalan tu gootummaa qabnu tu bolee yaqi alaanin teenya rabbi baga nuu jiraattan biyya namaa keessa carraaqattanii nagaa hunda jettu rabbi nagaa isinitti haa ta'u isiniifis du'aa isinii goona rabbi fayyaa isinitti haa ta'u nama fayyaa qabu bakka guddaa irra gahaa tadhuma wardaa waa gaafadheetiin kaameeraa goolabaa mee wardaa teenya gammachuun akkamsi gootame kan nuti akkasii gammanne. Dubbachuma moo dadda? Aan hoggaa inni si dawwalu san geeba kittiin jira bar duricha irratti hin argame. Akkuma taatu dhabdee bar akka waan irra dawwalameettiin gaddee jechuudha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkuma agartan har'a mana gololchaawuu wardaa Ooroo birattiin argama. Egaa asumarratti isinirraa dhaabnaa viidiyoo hanga xumuraatti warri chaayinaala kanaaf haareeffatan akkuma gaseentanitti laayikii sabskiraab sheer godhuu hin dagatinaa nu gargaaruu jirtan nu guddisuu jirtan galatuumaa wal qabna wal malee waan qabnu hin qabnu. Egaa hanga viidiyoo biraa qabannee isin dhufnu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Bye bye. Egaa hordoftoota kabajamtoota kiyya achumaan nagaan turaan isin jaa assalaamu alaikum.